Obbo Bulguu Kutaa Tokkoffaa. Bara durii Obbo Tolaa kan jedhaman baadiyyaa keessa maatii isaanii wajjiniin jiraachaa turan. Obbo Tolaan ijoollee Ayyaantuu fi Bulchaa kan jedhaman qabu turan. Haati ijoollee kanaa ijoollummaa isaaniitiinis waan irraa duuteef abbaa isaaniitu kunuunsee isaan guddise. Ayyaantuu fi Bulchaan jaalala abbaa isaanii qaban guddaadha. Yeroo dheeraan booddee namoonni naannoo Obbo Tolaatiin haadha manaa fuudhi, jireenya kee fi jireenya ijoollee keetiifis gaariidha jedhanii gorsan. Obbo Tolaanis haadha manaa Aaddee Gaaddisee jedhamtu fuudhe. Obbo Tolaan ijoollee isaa akka ijoollee ishii kunuunsitu Aaddee Gaaddiseettis hime. Isheenis walii galtee turte. Jalqaba irratti wanti hundinuu gaarii ture. Yeroon booda Aaddee Gaaddiseen Ayyaantuu fi Bulchaa dagachuu jalqabde. Guyyaa irratti yommuu Obbo Tolaan bakka qonnaatti hojjetan ishiin ijoolleef laaqana yeroodhaan hin kennitu ture. Yeroo tokko tokko isaanis irratti ni iyyiti, ni rukutte, garuu abbaan kana hin beeku ture. Yeroo tokko Aaddee Gaaddiseen gara bosonaa fagoo Ayyaantuu fi Bulchaa fudhattee deemte. Sana booda utuu abbaan isaanii gara manaattis hin deebi'in dura mukoota akka funaananiif guuranii fidaniif akeekkachiistee itti himte. Ayyaantuu fi Bulchaan mukoota funaanuu jalqaban. Sana booda gara manaa yommuu adeeman ka'anii garuu daandii dhaban. Karaa adda addaa yaalanii garuu naannoon sun bosonaadhaan guutamee ture. Xumura irratti dukkana waan ta'eef waan dadhabaniif damee mukaa guddaa irrattis rafuufis murteessan. Abbaan gara manaa dhufee ijoollee isaa gaafate. Isaanis mukoota guuruufis ganama deemanii hin deebine jettee Aaddee Gaaddiseen abbaa isaanii fi namoonni ganda bakka hundumaa naannoo sana barbaadanii garuu argachuu hin dandeenye. Bulees ganama Ayyaantuu fi Bulchaan bosona keessa deemuu jalqaban. Ni beela'anis. Yeroo bosona keessa adeeman mana Obbo Bulguutti gahan. Haa ta'u malee Obbo Bulguun uumaa baay'ee sodaachisaa akka ta'e hin beekan ture. Obbo Bulguun hamaa waan ta'eef hundi isa ni sodaatu. Leencis waraabessis isa sodaatu. Namoonni naannoo jiraatan gara iddoo mana Obbo Bulguu hin dhufan. Ayyaantuu fi Bulchaan balbala rurrukutuu jalqaban. Warra manaa akkam jirtu jechuudhaan irra deddeebi'anii yommuu waaman deebii waan dhabaniif akka namni mana keessa hin jirre waan baraniif gara mana keessaatti seenan. Nyaataa fi aannan argatanii nyaatanii quufanii booddee manicha keessaa bahanii adeeman. Ayyaantuu fi Bulchaan muka guddaa tokko jala dhokatanii jiraachuu jalqaban. Nyaata isaanii ganama yommuu Obbo Bulguun saawwan isaa yaasee manaa ba'u eeggatanii mana keessaa nyaataa fi aannan isaanii fudhatu. Yeroo hunda Bulchaan nyaata fiduuf isatu deema. Ayyaantu mana Obbo Bulguu yeroo jalqabaa qofa galte waan ta'eef bareedinni manichaa ilaaluu barbaadde Ayyaantuu nyaata anatu fidaa jettee guyyaa tokko Bulchaa rakkiste. Bulchaan fiigiitii deemii kottu daabboo fi aannan fiddee dhuftaa jedhee qabee